Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu Waaqa tokkotti ni amannaamin. Kabajamtootaaf jaalatamtoota maatiiwwan Waaqayyoo hordoftoonni chaayinaalii Dhangaa Lubbuu Miidiyaa ijoolleen tawaahidoo biyya keessas biyya alaas kan jirtan hundumti keessan bakkaaf lafa jirtanitti nageenya Waaqayyoo araarsummaan giiftii keenya durboo maaram eegumsi ergamootaaf kadhannaan qulqullootaa isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu akkam yeroo kana geessanii Amin galanii fi ulfinni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Ani nagaa kooti isin biras Waaqayyoon nagaa haa taasisu jecha biyya lafaarratti gaarummaan nuti hojjennu samii irratti mindaa ta'etu nu kaffalama. Kanaaf waan gaarii haa hojjennu. Egaa guyyaa irraa kana sooma keessa jirra. Sooma keessa jirru kanatti keessatti immoo sagaduun ni barbaachisa. Sagada gaafa jennu saganni sooma keessa sagadamu jira. Saganni soomaan ala sagadamu jira. Gabaabinaan egaa irraa waa'ee sagadaan isin hubachiisa jechuudha. Kutaa jalqabaa kanarratti hanga xumura sagantaa kiyyaatti akkan hordoftan subscribe, share, like gochuudhaaniin chaayinaalii Dhangaa Lubbuu Miidiyaa akka hordoftan isiniin jecha kallattiidhumaan gara sagantaa keenyatti darbina jechuudha. Guyyaa irraa yeroo baay'ee gaafii kan gaafattan sooma guddaa kana keessa yookiin immoo sooma faasigaa kana keessa guyyootiin giziitii jedhaman yookiin immoo sagadamni jiru jechuudha. Guyyoota sagada gaabbiin saganne kana qannoonaa nuu kennametti yookiin immoo gaabbii nuuf laatamii saganne kana sagada akkamii saganna kan jedhu laalla. Jalqaba irratti egaa waa'ee sagadaan laalla. Wanta nama isiniin jedhe kana viidiyoodhaan isinitti agarsiisuudhaaf jechuudha. Guyyaa irraa namoonni baay'een akkamitti sagannaa haala kamiin sagadama jettanii waan gaafattaniif guyyaa irraa viidiyoodhaan isinitti agarsiisuudhaaf waan ta'eef hanga xumuraatti na hordofaa isiniin jedha. Hiriyoota keessaniifis share godha. Fakkeenya jechuudha sagada bakka afuritti qoodnee ilaalla. Waa'ee sagadaa waan gaggabaabduun isin hubachiisa jechuudha jalqaba irratti. Saganni bakka afuritti qoodama. Inni jalqabaa yaa bullikoo sigdati jedhama. Yaa bullikoo sigdati. Sagada waaqummaa jedhama. Saganni waaqummaa kuni Waaqayyo qofaadhaaf kan sagadamu. Waaqayyo qofaadhaaf kan sagadamu, Sillaasee qofaadhaaf kan sagadamu, Abbaa Ilmaa Hafuura Qulqulluudhaaf qofa kan sagadamu jechuudha. Maaliif waan nu uumeef uumaa keenya waan ta'eef waaqa keenya waan ta'eef jilbii hundumtuu isaaf haa jilbeeffatu akkuma jedhu Waaqayyo qofaadhaaf ni saganna jechuudha. Waaqayyo qofaadhaaf ni saganna. Sagada kana egaa gaafa sagannu haala kamii saganna kan jennu kan mataasaa barumsa mataasaa danda'e qaba jechuudha. Isa kana gara fuulduraatti dhufuu dandeenya. Garuu gaggabaabsee muraasa isaa isinitti hima. Saganni waaqummaa kun gaafa sagadamu iddoo kadhannaa yookiin immoo iddoo sagadaa erga qopheessinee booda matsaafa kadhannaa haa ta'u yookiin fannoo gooftaa keenya Yesuus Kiristoos yookiin immoo masqalii yookiin matsaafa qulqulluu bakka itti sagannu sana zigaajjaa sana irratti erga lafa goone booddeedha jechuudha. Adda keenyaan jilba keenyaan guutummaan lafa tuqnee adda keenyaan immoo matsaafa qulqulluu yookiin immoo matsaafa kadhannaa yookiin fannoo gooftaa keenya Yesuus Kiristoos gimbaariidhaan yookiin adda keenyaan tuqneetti kan nuti sagannu jechuudha. Kuni sagada waaqummaati. Eenyu qofaadhaaf sagadama? Waaqayyo qofaadhaaf sagadama. Maal jennee sagannaa akkamitti saganna kan jennu kutaa itti aanu keessatti isiniifan dhiyeessa jechuudha. Inni lammaffaan immoo saganni inni lammaffaan jechuudha sagada kennaati jechuudha. Yee tsaggaa sigdati jedha. Sagada kennaati. Tsaggaa jechuun kennaadha. Waaqayyo jaalatee kennaa isaa kan isaaniif kenne jaalatee kan isaan filateef qulqulloota isaadhaaf wareegamtootaaf tolootaaf kan sagadamudha jechuudha saganni kuni. Fakkeenyaaf yoo kaasne qulqulluu Gabreeliin misraachoo giiftii keenya dubaroo maaramiitti gaafa himu maal jedheeni tsaggaan የተሞላሽ ሆይ ደስ ይበልሽ አለ. Kennaadhaan kan guutamtee gammadi ayyaana qabeetti jechuudhaan sagada kennaa kana sagadee fira jechuudha. Nagaan siif haa ta'u jechuudhaan nagaa kabajaa ulfinaa kana ishiidhaaf dhiyeessuudhaan sagada kennaa kana giiftii keenya durboo maaramiidhaaf dhiyeessira jechuudha Gabreeliin. Kanaafuu yee tsaggaa sigdati jechuun sagada kennaati. Waaqayyo jaallatee warra kennaa isaaniif kenneef kan sagadamu jechuudha saganni kun. Sagada kana waaqa keenyadhaa isaanii
yookiin nu uuman jennee miti kan sagannuuf. Kennaa kan isaaniif laate, Waaqayyo kan isaan kabaje, Waaqayyo kan isaan filate, filatamtoota waan ta'aniif sagada kana gaafa sagannuu fi kennaadhaan kan guutamte gammadii yaa ayyaana qabeettii jechuudhaan qulqulluu Gabreeliin giiftii keenya durboo Maaramiitti akkuma dubbate nutis haaluma kanaatiin nagaan siif haa ta'u jennee kennaan Waaqayyo kan isaaniif laattameef ergamootaaf, qulqullootaaf, wareegamtootaaf sagada kennaa kana ni sagannaa jechuudha. Inni sadaffaanii yeenissaa sigdat sagada gaabbii. Sagada gaabbii jechuun namni tokko waan balleessetti, cubbuu raawwatetti, yakka raawwatetti gaabbii isaarraa qulqullaa'uudhaaf, cubbuu isaarraa immoo qulqullaa'uudhaaf gaabbiin ni laatamaaf. Abbaa gaabbii isaa bira deemee qannoonaa fudhatee yookiin immoo gaabbii erga fudhatee booda sagada kana ni sagada jechuudha. Sagada maali? Sagada gaabbii yookiin immoo yeenissaa sigdat isa jennu kana jechuudha. Sagada kana gaafa sagannu maal jennee saganna kan jedhu maal jennee akka sagaduu qabnu kan mataa isaa danda'e qaba. Yeroo meeqa sagannaa maal jennee saganna kan jedhu barumsa mataa isaa danda'e qaba jechuudha. Saganni gaabbii kun jechuudha. Kanaaf iyyuu isa kana immoo yeroo itti aanu keessatti isiniif dhiyeessaa jechuudha. Kanaaf namni tokko gaabbii isaarraa, cubbuu isaarraa qulqullaa'uudhaaf yakka isaarraa deebi'ee gara Waaqayyootti deebi'ee Waaqayyoon dhiifama erga gaafate yaa Waaqayyo gooftaatii jaalalaaf arjummaa keetiin na eegi jedhee gara Waaqayyootti gaabbii erga galee lubatti gaabbii isaa cubbuu isaa erga himate gaabbii erga fudhatee booda kan sagadu jechuudha. Saganni kun saganni gaabbii kan jedhamu kuni maal jennee sagannaa? Akkamitti sagannaa? Yeroo meeqa saganna kan jedhu egaa gara fuulduraatti waliin barannaa jechuudha. Arfaffaa irratti የክብር ስግደት ክብር ስግደት kabaja ulfinaati kun immoo ulfinaa jechuudha. Kabaja ulfinaa warra Waaqayyo ulfina isaaniif laateef, warra Waaqayyo ulfina isaaniif kenneef, ulfina warra qabaniif kan sagadamudha. Fakkeenyaaf kaasnee ilaaluu dandeenya guyyoota ayyaanota waggaa ta'uu danda'a, kan ji'aa ta'uu danda'a, ayyaana qulqulluu Mikaa'elii akkasumallee kan qulqulluu Gabreelii kun qulqullootaaf, wareegamtootaaf, ergamootaaf kan sagadamudha jechuudha. Walumaa galatti saganni ulfinaa kun fakkeenyaa fi fakkeenya fudhee gaafa isinii kaasu qulqulluu Mikaa'eliidhaa, qulqulluu Gabreeliidhaaf nan sagada. Saganni nuti sagannu kun immoo sagada ulfinaati jechuudha. Sagada ulfinaati. Kabajnii fi ulfinni jedhu garaagarummaa ni qaba gaafa hiikamu jechuudha. Kanaaf nan sagada jennee kan sagannudha. Guyyoota ayyaana waggaa ta'uu danda'a, guyyoota ji'aa kan Mikaa'elaa kan Gabreelii ta'uu danda'a, kan giiftii keenya durboo Maariyaam ta'uu danda'a. Guyyoota kana fakkeenyaaf qulqulluu Mikaa'elii yoo ta'e yaa qulqulluu Mikaa'elii nagaan siif haa ta'u jennee, yaa qulqulluu Gabreelii nagaan siif haa ta'u jennee sagada kana ni sagannaaf jechuudha. Sagada maalii jedhama? Sagada ulfinaa jedhama jechuudha. Yeroo coomaa kana keessatti fakkeenyaaf waqtii coomaa kana keessatti immoo abbootiin keenya wantoota 5 yookiin immoo guyyoonni 5 akka hin sagadamnee fi qannoonadhaan lafa kaa'aniitu jiru jechuudha. Sanbattan lamaan qadaamii fi sanbata isaan jennu akkasuma guyyaa hangafa ergamootaa qulqulluu Mikaa'elii akkasumallee guyyaa giiftii keenyaa qulqulleettii dubaroo Maariyaam dabalataan immoo guyyaa 29 guyyaa dhaloota gooftaa keenya Yesuus Kiristoos abbooliin qannoonadhaan akka hin sagadamnee fi sagada kana keessa guyyoota gizitii yookiin immoo dhoorkaa jedhanii kaahaniitu jiru jechuudha ijoollee Waaqayyo. Egaa guyyoota kana sagada gaabbii kan jennu, gaabbii kan fudhanne, cubboo hojjenneef gaabbii kan galle guyyoota kana sagannu jechuudha. Guyyoonni kun guyyoota saganni gaabbii ittiin sagadamnedha. Akkasumallee saganni gaabbii ittiin sagadamu guyyaa kanatti jechuudha. Garuu sagada akkamii sagadamuu danda'a yoo jettan saganni waaqummaa ni sagadamu. Saganni waaqummaa akkamitti sagadama jechuu dandeessu? Saganni waaqummaa yeroo kamuu addaan hin citu. Sa'aatii 24 dandeenyee ni saganna taanaan addaan hin citu. Fakkeenyaaf ergamoonni Waaqayyoo qulqulluu jedhanii Waaqayyoon sa'aatii 24 guutuu galateeffatu. Galanni isaanii, nyaanni isaanii, soorranni isaanii galata Waaqayyooti. Kanaaf Waaqayyoo yeroo kamuu galateeffamaadha. Qadaamii sanbata ayyaanota kamiyyuu waggaadhaa hanga waggaatti Waaqayyoon galateeffamaadha. Waaqayyo waan galateeffamuuf immoo Waaqayyo waan galateeffannuuf yeroo kamuu fakkeenyaaf amma
Sanbatas haa ta'u guyyoota giziitii abbootiin keenya kaan kanas fakkeenyaaf Waaqayyoo galata ni galchina. Ni galateeffanna, hin kadhanna miti. Yeroo nyaata keenyas Waaqayyoon kadhanna, yeroo baanus Waaqayyoon kadhanna, yeroo galles yeroo rafuu kaanes Waaqayyoon ni kadhanna. Yoomiyyuu kadhannaan addaan hin citu waan ta'eef, yoomiyyuu Waaqayyo galateeffamuun addaan hin citu waan ta'eef, Waaqayyo galateeffachuudhaaf yeroon daangeffame hin jiru waan ta'eef, yeroo kamuu Waaqayyoon ni galateeffanna waan ta'eef, daangaan galataaf Waaqayyoon akka galateeffannuuf daangeffame hin jiru jechuudha. Kanaafiyyuu akkasuma immoo sagannis yeroo kamuu daangaan qabu. Waaqayyoodhaaf uumaa keenyaaf yeroo kamittuu sagaduu ni dandeenya. Yeroo kamiyyuu jechuudha. Ayyaana waggaa haa ta'u, waggaadhaa hanga waggaatti saganni waaqummaa kun hin sagadama jechuudha. Guyyoota ayyaanaa garuu kan hin sagadamne maa inni sagadawwan gosootaan amma isinitti hime kana keessa sagada gaabbii hin sagadamu jechuudha. Saganni gaabbii hin sagadamu jechuudha. Haa ta'uuti sagada akkamii sagannaree guyyaa 12, 21, 29 fi Qidaamee fi Sanbata kana saganni gaabbiin sagadamu jenneera. Sagada akkamii saganna isa jedhu amma waliitiin sagadaan isinitti agarsiisa. Fakkeenyaaf ayyaana qulqulluu Mikaa'el irra ooluu danda'a. Akkasuma kan giiftii keenya dubaroo maaramii, kan dhaloota gooftaa keenya Yesuus Kiristoosii fi akkasuma Qidaamee fi Sanbata kana saganni sagadamu ni jira jechuudha. Maal jennee saganna? Sagada gabaabaadha jechuudha. Sagada gaabbii sagannu guyyaa kana shananitti jechuudha. Sagada sagannu jira jechuudha. Yekibra bahal sigdat kan jedhaman jiru jechuudha. Guyyaa ayyaanota waggaa yookiin immoo guyyoota gizitii yookiin guyyoota dhorkaman sagada sagadamu. Sagada sagadamu maal jennee saganna kan jedhuu fi egaa amma akkamittiin akka sagaduu dandeenyu isinitti agarsiisa jechuudha. Haalli garuu hin mijatu. Haalli ani iddoon amma itti sagantaa isinii qopheessaa jiru kun hin mijatu. Kan akka hubattan nan barbaada jechuudha. Tokkoffaa haala kaameraadhaaf naan mijanne, iddoon naan mijanne garuu haayilaayitii isaa isinitti agarsiisuudhaaf akkamitti akka sagadamu maal jennee akka sagannu isinitti agarsiisuudhaaf qofan sagantaa kana isiniif hojjedhe waan ta'eef isa kana ilaalcha keessa galchuudhaan egaa sagada kana sagaddanii akka fayyadamaa taataniif maaliif yeroo hunda gaafii waan gaafattaniif deebii keessaniif isiniif deebisuudhaaf jechuudha. Kanaaf maal jennee saganna tokkoffaa iddoo kadhannaa erga qopheeffannee bakka itti sagannu jechuudha. Iddoo kadhannaa gaafa isiniin jedhu bakka itti sagannu tarii namoonni biyyoota alaa keessa jirtan haalli isiniin jechuu dhiisuu danda'a. Namoonni garuu hafuura hamaa mo'achuudhaaf jecha shintibeetii keessatti iddoo garaa garaatti haala mijeeffatanii kan sagadan baay'ee isaanii jiru. Akkasuma immoo sagadanis milkaa'uu kan ta'an baay'ee isaanii kan ragaa bahan ni jiru jechuudha. Kanaaf isin haala isin mijechuu danda'uun akkamitti akka sagaddan iddoo itti sagaddan isin haala mijeeffachuu ni dandeessu jechuudha. Anuma irraayyuu ilaaluu dandeessu. Amma fakkeenyaaf haalli sagadaa nama mana waan hin jirreef haalli itti iddoon itti sagadee isinitti agarsiisu naaf hin mijanne haa ta'uuti haayilaatii isaa isinitti agarsiisuudhaaf jechuudha. Kanaaf jalqaba irratti guyyoota ayyaana gizitii kana yookiin immoo guyyoota ayyaanota dhorkaman kana Qidaamee fi Sanbata gaafa 21 gaafa 12 fi 29 sagada maal jedhu saganna kan jedhudha jechuudha. Amma kan ilaaluudhaaf deemnu inni jalqaba Sibaatil Aab jenneeti kan nuti sagannu jechuudha. Maaliif Waaqayyoon galateeffanna waan ta'eef jechuudha guyyoota kanatti jechuudha. Yeroo sagannu egaa haala kanaatiin dhaabbannee siiliin qulqullootaa yoo jiraate filatamaadha jechuudha. Siiliin hin jiran taanaan immoo kallattii fuula keenya gara baatti garagalchinee sagada kanaan sagannaa. Nama fakkeenyaaf siiliif na fuuldura waan jiruuf gara siilitti garagalee sagadaa jira jechuudha. Sibaatil Aab, Sibaatil Wold, Sibaatil Menፈስ ቅዱስ gaafa hiiknu immoo Abbaaf galanni haa ta'u, Ilmaaf galanni haa ta'u, Hafuura Qulqulluudhaafis galanni haa ta'u. ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ኃያል ቅዱስ 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 ቁልቁሉ waaqayyo ቁልቁሉ
qulqulluu mo'aa qulqulluu isa jiraataa qulqulluu kan hin duune qulqulluu 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 sinniitu jechuudha. Haala kanaan kan nuti sagannu gabaabbinaani irraa waa hubattu jedhee yaada. Kadhannaan kun kadhannaa gabaabaadha. Guyyoota ayyaanota gizitii yookiin immoo tsooma gooftaa keenya kana keessa sagada sagadamudha jechuudha. Kan inni amma isinitti agarsiise kuni egaa akkaataan sagada sadan hafanis haalaan isinitti nan agarsiisa. Isaan booddee immoo kadhannaa keenya keessatti erga kadhannaa kana kadhanne yookiin immoo sagada kana erga saganne maqaa xoraa akkamitti fayyadamna, hafuurota hamootaa akkamittiin ofirraa baafna, namoonni maqaa xoraa hin qabne immoo maal gochuu qabna, maa'inni faayidaan maqaa xoraa kan jedhus tartiibaan egaa tsooma kana keessa waliin ni baranna. Kanaaf egaa hundumti keessaniyyuu hiriyoota keessaniif sheer gochuudhaan chaayinaalii Dhangaa Lubbuu Miidiyaa akka hordofaniif akka baratanii fi gahee keessan ba'an isiniin jedha. Gabaabbinaan egaa saganni kun akkaataa kanaan jechuudha kan sagadamu. Isinis egaa haala mijeeffattanii akka sagada kana sagaddan akka fayyadamoo taatan irra deebiidhaan isinitti himaa. Saganni amma isinitti agarsiise kuni ayyaanota yookiin immoo guyyoota gizitii tsooma gooftaa keenya Yesuus Kiristoos kana keessa qadaamii fi sanbata akkasuma guyyaa 12 Mikaa'ela Maariyaamii baala waldii yookiin immoo gaafa guyyaa 29 sagada sagadaman guyyoota ayyaanota waggaa sagada sagadamanidha jechuudha. Saganni isaan amma isinitti agarsiise kuni kanneen hafan sadan immoo akkamitti saganna maal jennee saganna kan jedhu haalaatiin isinitti nan agarsiisa waan ta'eef hanga yeroo kanaatti kan nu hordoftan hanga yeroo kanaatti Waaqayyo gooftaan keenya eegee tiksee yeroo kanaan kan nu ga'e maqaa Waaqayyo kan galateeffame haa ta'u. Yeroo itti aanu immoo barumsa biraadhaan viidiyoo biraadhaan hanga wal arginutti nagaadhaan tura. Wasbaata Lexaabeer.